akkam jirtu be fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi keessan galaanarra qaari'ee maalirra bahee sarara bu'ee sarara tuluurra bahee qilleensa kanarra dhufee manuma keessanitti walaa ga'u akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii daawwattoonniif kabajamtoonni eebbaaf beekorra jirtan akkam jirtu fayyaadhaa nagaadhaa nuyi jirra gooftaa keenya faa galatu isattisee har'aan nu ga'ee kunoo nama har'aan nu godhe kanaaf akka deemnee wal arginu nu godhe kanaafis galanni guddaan haa ta'uun siniin jedha annagaa kooti fayyaa kooti isinmi akka viidiyoo kana gu'aa jalqabdan laayik godhaa sheer godhaa nama biraan nu qaqqabsiisaa yaa akkuma jedhu yeroo hundaa yuutuubiin kuni yuutuubiin keessanii mucaa aneebbutii eebbuu jechuun immoo mucaa waggaa 4tii taa'uu hin dandeessu deemuu hin dandeessu haasa'uu hin dandeessu galiin asirraa galu fakkaattota ishii sittiin gargaartii ishii sittiin gargaaramtii kana siniin jennaa nu jajjabeessaa sheer laayik gochuun dagatina callisaniit moo namoo gadi bayitoo akkasuma intarneet irraa wacuu doon ta'in kaayyoodhaaf hojjetanna waan ta'eef siniin jedhaa babbareedduu takoo ijoollee qaqqaalii ijoolleen Oromoo warri yuutuubar saaqachuu barbaadan isin yuutuubar saaqadhaa saantima tokko saantima lama saantima sadi saa shallagdoo buma shallagde warri intarneetii gaa qabdan gara yuutuubii kottaa dalagaa hojjedhaa siniin jedhaa har'a garuu sooshaal miidiyaa irra joore beektaa dhugaa rabbii hiriyoota koo feesbuukii ama yeroo baay'ee galuu dhiiseera garuu hoggaan galee hiriyoota koo warra hiriyoota koo ta'anii keessa deemitan ilaala jechuudha keessa oduman deemee ilaalaa jiru obboleessa keenya tokko jechuudha irra adaraa qoqa karaabadhu ko Samson turi walitti deebinaaniif Samson artistii keenya Samson Mekonen oduman deemu olirraan joore jechuudha nan joore banagaraachin asmaan immoo karaa kanaan yuutuubii isaa akka ta'e rashi ijoollee ishee dhaqaatoo laayik sheer godhaaf ishee yuutuubii isaa Samson Mekonen jedhee isaa akka ta'e yuutuubii jechuudha maqaa isaatiin jira diraamota kana dura hojjete irratti dalagaa Samson gaafin koo yooma yuutuubii yukkoo yaa nu jalqaba waan arganneef hin beeknu malee maqaa keetiin saaqamuu ta'uu danda'a yuutuubaras akkasuma cheek godhishee wainimmoo official akkuma Inistaagiraamii kee officialitti kana jechuudha official bira godhi wain artist bira godhi ishee maaliif kana dura hoggaan sarchii godhee to barbaadu akkaati yuutuuba qabdu ilaaluudhaaf jedhee dhimmuma ta'eef jedhee jechuudha bakka ijoolleen keenya qabu jedhee artistoonni keenya warri guguddaan kun qabaachuu malu jedhee barbaade gaafa jedhu nama wanna lamaan tokko natti dhufe garuu keessa galee gaafa laalu ansaamti nan dhiisee jechuudha እና ሼሪ ኮ ጀላይን አርገቱ ዩቲዩብ ኢሳ ዮ በርባችሳ ተስ ሊንክ ኢሳ ከነ ጀለኒ ኬኛ አርቲስቲ ኬኛ ደን ያጀጀበስኑ ንመቱ ወሉ ማሉ ማፍ ወሊ ፍቋ ቀቀምኔ በሬደን ጀዳ ገሩ አርአሞ ሃደ ባማል ገዲ ጥብጥቡ ዱፍተ ጀዳ ካጆል ህንድ ሆዱነራ ጁሲ ከነ ነሞ ባሰ ዱጋረቢ ጁሲ ከነ ሜ ኢንጀዳካ ሂጀዳ ተክቸ ኮልፋ ፓሻክ ጀዳ ማለባሽ ጭንቂ ማል ጎይ ጁሲ ሚቲ ነሞ ባሳ ዱበትስ ደርገል መገልሽሲሳ እሱ ማረጋራቢ ማሊፍ ሎጀተን ሆይ ኦሮሞን ስዋና ከሲ ገለ ጆል አን ናይጄሪያ ወተዋንሮታ አዳዳ ወሮታ ከሲ አጨርባሩታ ከሲም ቤካቱር ጆሌ ገራሚን ኬኝ ስንጀልቀበ ያከስ ሞነ መብራድ ጆሌ ወሰን መቃቤ ከምቶታ ኬኝትን ያከስ እንጎታ ምቲ ዋንጎታ ነተፈካቱ አቺ ካናቆ ከጁሲ ቁጥቶ ኦልት ዴብናሽ ኦልት ዴብና ሳምሶን ኮቱ ሜሰና ፌራ ገራ ማነ ኮቲት ኮቱ ካ ነንዴሜ ነንጆሬ ሰፈራዩ እንደው ካነ ረጋፋ እንጆሮ ሳምሶን ጎ ብለነገ ካ ኢሳራን ጎዲኒ ተሰዱሪ ወጋተው ሪያ ኮቲዳ አሙሙ ከራ ዩቲዩብ ይደ የቹ ፌክ አካውንት ሰይደሙዳ አኒ እሺ ኮማኬሰና ሳም ቢያና ጅራ ሳምሶን ቢያና ጅራ ነሞተ ባይገው ሳጅሩ ስፔሻል ኢንስታግራም ላይ ወጣት ተንኩኒ
maqaa fi suuraa godhan kan baname Inistaagiraamii sobaadha. Maqaa koof suuraa godhan fayyadamaa jiru jechuun feek akkaawunti jedhamudha. Kan jiru biyyuma keessadha. Isaan biyya alaa jirra, Saamsoon biyya alaa jiranii namoota baay'ee gowwoomsaa jiru. Ispeeshaalii immoo maal jalqabaniiru hojii isin qacarsiisna jedhanii nama tokkorraa $500 hanga $1,000 nama fudhachaa jiru. Maaloo namoota akkasirraa of eeggadhaa waggoota baay'eedhaaf namoota gowwoomsaa jiru. An kan jiru biyyuma keessadha. Isaan biyya alaa jiru. Maaliif akkas akka fayyadamne an beeku. Please namni tokko yuutuus gaafate maqaa godhan maallaqa tokko namatti hin ergina. Yeroo isaan yeroo moodernii ta'edha. Viidiyoo koliidhaan nama hubachuu dandeessu eenyudha saduu saada baasuu dandeessanii fi maqaa kiyya namni kamiyyuu yoo maallaqa isin gaafate nama tokkoof dungula tokko kan ergine biyyuma keessa jira. Inistaagiraamiin kun sirrii Samson Mekonen official jedhama. Kana qofaa follow godhaa. Ni jalqabaa bitanii kan sobaadha. Amma kan isin kadhadhu viidiyoo kana namoota hedduudhaaf sheerii naa godhaa. Maaliif namoota baay'ee gowwoomsaa jiran durbaan kun jechuudha. Anaan bilookii na godheedha. Ani isaa ilaaluu danda'u. Kanaaf namoota hedduudhaan sheerii naaf godhaa. Please nun yeroo itti wal gowwoomsu nuti yeroo tokko taanee aartii keenya guddisuu gati ta'eef maqaa namaa balleessuuf warra akkas kakkaatanii rabbi ifa masiniif haa godhu jedha. Ameen ifamaa godhuuf rabbi dhugaa Saamsoon koo dhugaa jette. Baay'ee sin jaalladha. Nus si jaalanna garbicha koo si jaalanna nus. Gudiidhuma dhagaa bulla. Inistaagiraamiin ilaa inni dudduuba irratti jechuudha. Liinkii isaa Feesbuukii wayin liinkii isaa isinii wannoo jechuu danda'a. Inistaagiraamii isaatiin maali barra akkasii? Maali ijoollee? Maal seetan? Jabaa ofii abbaadhumatu olii guddifata. Jabaa ofii abbaadhumatu jabeeffata. Numatu wal jabeeffata tole. Isuma dhugaa. Walii keenya walii jabeeffannu malee walii keenya irratti hin duullu. Okay? Walii keenya irratti duuru baay'ee nan gadde dhugaa isuma dhugaa kun jedha. Gaafa nargu ndee maqaa isaatiin suura isaatiin dhufanii gaafa saaqqatan immoo bareedi baay'ee qaba bar. Namni keenya hin goyyomina artistoota keenya ogaa follow gootanii dhaqaatu daawwadhaa. Ani jechuudha ogaan isa kaan dhiisaati jechuudha. Isuma kaan dhiisaati Feesbuukii mataasaa baay'een search godhee ilaalee daawwadheen maatii godhadha malee akkasumatti callisee maatii hin godhadhu. Maqaan Feesbuukii isaas baay'ee jiraachuu danda'a. Asirratti immoo maqaan Feesbuukii isaallee jechuudha maqaan artistii keenya Samson Mekonen artistiin jedhu Samson Mekonen Leta. Okay? Malee artistii illee hin qabu shi. Kanaaf warri Facebook irratti illee aca barbaruu barbaadanii maqoota bebbeekamoota keetan aca barbaruu barbaadan amma immoo YouTubeis eegaleera. YouTube isaa promise link isaa kana jalan sinii godha shi. Dhaqaatoo like godha, share godha, jajjabeessaa. Oolma keenya walaa jajjabeessinu miliyoona lamni subscribe miliyoona tokko qabaate maal rakkina qaba. Haadha eebbaa maaliif qaabbattana inni beekamaadha guddaadha naan jechuu dandeessu. Garuu YouTube isaa irratti eega dalaguu jalqabe yeroo dhiyoodha. Warri gugurdaas share godhaa fi ishee share godhaa hin guddifannaa hin jabeeffannaa jabaa keenya nuti ol jabeeffataa waliif share olii goonu like olii goonu walaa jajjabeessinu walaa guddifnu kanaaf walaa jajjabeessinu sinin jedha babbareedduu tokko. Warroonnis immoo maqaa namaatiin nagaddan adaraa rabbii maqaa namaatiin hin nagadina. Maqaa namaatiin hin daldaalina. Ijoollee Oromoon ikkoo aadaa hedduu qaba bar. Waan bal'aa qaba bar. Saba bal'aa qaba bar. Waan hedduu qaba bar. Dhugaa rabbii haasofnee iyyuu fedhu. Dhugaa isa dhugaa. Maaliif hojjettee aadaan Wallaggaa nan biraa, aadaan Shawaa nan biraa, aadaan Meessaban biraa saba keenyaa hojjennu. Diraamaa waan hojjettanuu dhabdan ijoollee ofirratti diraamaan hojjettanii akka haadha eebbaa. Haadha eebbaa mee liinkii namaa qabdii of jalaa. Ijoollee liinkii namaa fudhattanii hojjetinaa. Garaa kanaan immoo carraa kanaan isinii dabarsa. Warroota liinkii namaa fudhatanii hojjetan YouTubein irratti sa'aatii irraa kaasaa tokko jedha. Maallaqa irraa kaafataa, monetization irraa kaafataa. Gaafa dhuftanillee dhuma dhaxxanii miliyoona biliyoona illee galtanii YouTubein keessa serverii isa fudhatanii jechuu beektu. Gaafa 100,000 illee galtan yoo liinkii mataa keessanii ta'uu baate siniif hin ergu. 100,000 meeqa qabaadhaa. Ragaadhaaf taatu immoo jirtu ijoolleen akkas taatan.
ijoolleen 100,000 fi wayi qabaatanii badhaasa san hin fudhanne jirtu. Maaliif yoo jettan liinkii namaatti fayyadamtu ka. Liinkii namaa fuutanii dhuftanii fiitu. Hin feena. Mubeeshoo ati sofeeki. Liinkii nama tokko irraa fuutee fiddee ofirratti fe'aa jirta. Facebook irraa isa fiddee yoo ofitti feetu manuma keetti fe'i. Maali YouTube dhuma kee irraa fannu goote. Dhugaa Rabbii of eeggadhaa ijoolleen keenya ijoolleen gurguddoon. Dhugaa isa dhugaa. Fakkeenyaaf amma isti jijjiiru ijoolleen liinkii namaa fuutanii liinkii namaa jalan godhatinaa. Viidiyoo namaa fuutanii hojjetinaa. Hojjadhaa dalagaa mataa keessaniin taphadhaa. Gaafii nama gaafadhaa. Waan hojjettan waan laaltanii artistoota keenyaaf gaafii kee dhiyeessaa gaafii kee yoo nama hojii shedhanii nama deebisan hojjadhaa dhugaa Rabbii. Kanas hin gorsaan. YouTube maallaqa ni kaffala ni kaffala. Ni kaffala. Viidiyoo quality qabu hojjetteennaan. Editirii gaarii gootee hojjettee taanaan ni kaffala. Nama hawwachiiftee namni si daawwatee nama kofalchiiftee taa waan nama kofalchiisu fiddee taa amma fakkeenya faataa ta'e buko kottu ka jidduutti fishik jedhame kuno juusii koo kana dhuguma Rabbii dhugaa isuma dhugaan Saamsoon kun na gubeet ayaan fixee kuno beeshek godha akkasitti nama dhugaa Rabbii nama kofalchiisaa maal rakkina qaba waay waan namaatti hin hojjetinaa namaan hin dalaginaa sheemoonuu nama gaddisiisa dhugaa Rabbii namni namaan dalagan ofii keetiin hojjedhaa dhaabadhaatii namni lama siifaa ilaalu namni tokko siifaa ilaalu namni dhugaan tokko siifaa ilaalu hojjedhu ol ijaari guruppii dhaabbadhu ol daawwadhu namni si ilaalu dadhabe ol laabi please Oromoo akkas ol hin godhina tolle. Artisti keenya oggaa arginu jajjabeessan. Wal oggaa arginu laa jajjabeessan. Viidiyoo taanuun immoo nama biraan sinii qabadhee dhufa. Nama jabeessuu qabnu, waan barachuu qabnu, waan hubachuu qabnu, numatu wal jajjabeessuu qaba, waliif ol guddisuu qaba ishee. Numa. Ati osoo dhuftee subscribe na goote, ati like na goote, ati share na goote, ani sii guddadhe maal? Yoo nama sii guddadhe mucaayyeessaa tokkoon sii nyaachisa bara. Sama dhugaa. Beektu mana haadha eebbaa dhaqaa too daawwadhaa afaan Amaariffaa irrattis eessa irrattis haati eebbaa kophaa ishii nyaattu of jajuu odoon ta'in hin kenniti hanqabdurraa hin hirti. Isuma dhugaa maaliif fakkaatti akka eebbu kootiin hin gargaaraan hedduu ishiin gargaara. Dhoksaattaan hin gargaaru dhaqanii fidanii dhufanii ragaa naa kennisiisan jiru. Isuma dhugaa Rabbii isiniin jedha. Ani ragaa barbaade doon ta'in isa nan gatii manan isaan gargaaruuf dhaqanii ragaa naa kennisiisan jiru. Kanaaf subscribe godhaa, like godhaa, share hin godhinaan da'u hin jedhan hin gootan miti hin godhinaa. Dislike godhaa ba'a, like hin godhinaa. Hin ilaalinaa akkasumas hin jedhanidhaan nama guddistan silas yookaan namni sin arrabsu nama guddistu silas nama nagaa sin taasa'u hin jaalattan silas. Dhaqaa diraamaa gaggaarii hojjetaa jira Saamsoon. Dhaqaa daawwadhaa fi dabaatu monetization godhaa fi maal nyaatu dafee. Yoo sooressa ta'e kwaanaan eebbu koo dhufee naa gargaara. Dhugaa fakkaatti akka eebbu lamaan tokko maaloo Saamsoon kootti tonaa gargaari viidiyoo kee waraabinaa fi oon jedhee anuma naa gargaara. Dhugaa Rabbii walii keenya yoo wal guddifne yoo wal maddii dhaabbanne yoo wal jajjabeessine maalluuf ta'a numaaf ta'a deebi'ee leenca keenya. Dhugaa eeganni du'een boodan boo'inaa namaaf ijoollee. Dhugaa inni jiru faarfadhaa. Dhugaa inni jiru leellifadhaa. Dhugaa inni jiru jajjabeeffadhaa waan inni godhatu dhiyeeffadhaa daawwadhaa fi tolle.